baanee ijoolleen kun akka armarraa galan mootummaatti iyyine olomaa itti iyyine hawaasa bal'aatti iyyine wacisiifnee sooshaal miidiyaan galabbanne akka ijoolleen kun furmaata argatan karaan qilleensa Itoophiyaadhaa akka bakka duriitti nu deebi'u sagalee taatuudhaaf nu irraa eegala. Kan murteessu Rabbiidha. Garuu sababii barbaada wanni hundi. Kanaaf jennaan obboleeyyan keenya Rabbii keessa sodaadhaa. Rabbii boru fuudhata sodaadhaati ijoollee kana sagalee ta'aafi. Sa'aa 24 keessaa nuti sa'aa takka. Yaa obboleeyyan keenya bakki amma jirtan kun bakka isin baasuu miti. Wanni amma jirtan kun waan Rabbiin illee isinirra jaalatu miti. Namarraa gurra qabatuun nama rakkateeru. Nama rakkatu iddoo agartuu ija hidhatuun oduu afaan biyyattuu afaan kan kee cufattee teessee ijoollee kanatti kolfuun wallaahi laazim keessa akka saba Oromootti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu waan hedduu nu salphise waan hedduu nu xiqqeesse waan nama gaheetu nu deebise. Kanaaf sabummaa wal jibbuu waan hin taane waan rabsuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu waan hin taane waan rabsuu wal xiqqeessuu fi dubartii teenya arrabsuu irraa bilisa baanee obboleeyyan keenya akka ijoollee teenyaaf walii galteedhaan gadi baanee sagalee taanu waamicha isinii dabarsani. Kanatti aansee gizee waliin tuttunnu jennee turre amma sababii ijoollee kanaatiif wal tuquuf deemna. Sababii ijoollee kanaatiif wal tuquuf deemna. Obboleeyyan keenya ijoolleen Oromiyaadhaa hangana rimattanii hin jiru. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Hangana rimattanii hin jiru dhiiraanis ta'e shamarraniinis. Waa'ee ijoollee kanarraa maaliifiin nama tokkicha dhabne mana banamee ijoollee kanaaf deemu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkamitti mana tokko dhabne dhiiroo si ijoolleen kun ijoollee keenyaa miti moo ijoolleen kun nama waa hatee qabame moo nama ajjeesee qabame moo kooraaf biyyarraa ba'an yookaan biyya shororkeessuuf biyyarraa ba'an jettaniiti yaaddan. Dhiiroo ijoollee Oromiyaadhaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Yaa ilmaan Oromoodhaa ganda leellisuufimi wallaahi laazim hedduu sin obsine hedduu sin dhaggeeffannes hedduu waamichallee sinii goone baatii sadi finne waamicha hedduu sinii goonu. Kanaaf obboleeyyan keenya ijoollee kanarratti namni tarkaaffii laalessaa fudhataa jiru nuyi ta'uu itti amana. Nuyi ijoollee biyya suutii ta'uu itti amana. Namni ijoollee kana miidhaa jiru nuyi Rabbii gaditti mootummaa kana gaditti abbaan isaan miidhaa jiru nuyi. Maaliif Rabbiin waa hedduu nama fattanuu danda'a. Dalagaa keenyaan illee nu qaqqabuu danda'a wanni kun. Badii nuyi biyyaan baatti balleessinu illee nu qaqqabuu danda'a. Garuu hanga danda'e namni badiin balleessinu hin jiru namni hoggaa waa balleesse gara toobaatti deebi'a. Sheer godhaa nama fida. Ijaan babaasin wanni ija si babaasu hin jiru harma irraan dhaabamasi godhanii. Asii irra deemtee ijaan babaasin. Kijibdoota. Kottaa barreessi lammeessaa. Kanaaf obboleeyyan keenya armarratti ani akka ilmaa Oromoo tokkootti ijoollee Oromiyaa walumaa galatti an komii baay'ee isinirraa qaba. Warri komii kiyyaaf gaafii naa barbaaddan kottaati mana kiyyatti na gaafadhaa yookaan mana baradhaati mana keessanitti waamicha naa godha na gaafadhaa. Takka takkaan isinitti ma ijoollee kilekki. Wanni ijoollee mana hidhaa jirtuuf sagalee hin taa'amneef maalinni ijoollee maaltiin goote boo dhiiroo Rabbii keessa sodaadhaadha. Yoo sillaan hamma bineensaa rimattan yoo sillaan hamma mixii rimattan garuu ijoollee kanaa sagalee ta'uudhaaf nama sadi nama lama dhabne. Keessaa ijoollee dhiiraa shabaranillee biyya alaa bakka biraa jiraatulleen kan suudii kee jirtullee takka dhuftee sagalee ta'uu jirti. Garuu isin warri dargaggeessaa gandaan wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu fi hayyuu qabri keessaa gadi baaftanii gombisuu reenfa gadi baaftanii gombisuu yoo ta'e achi waan biraa isinirraa dhabaa jirra obboleeyyan keenya. Oromummaan akkatti wajjin hin oofu. Oromummaan akkatti wajjin hin oofu kun dhugaa lafa jiru immoo. Kanaaf Rabbii keessa sodaadhaa ijoollee teenya ilmaan Oromoodhaa gadi bahaati afaan hedduu biyyattan. Kan afaan Oromootiin malee kan biraan dandeenya afaan Oromootiin. Kan afaan biraa afaan Amaaraatiin dandeessan afaan Amaaraatiin. Kan Ingiliffaan illee dandeessan afaan Ingiliffaatiin. Kan Arabiffaan illee danda'u Arabiffaan illee ijoollee kanaaf gadi baanee sagalee haa taanu. Mana banannee sa'aatima qabanneetuma jechuudha fakkeenyatti. Sa'aatima qabannee wayirra deemnee sagalee ijoollee kanaa ta'uun dirqama ijoollee Saudi Arabiyaa keessaati. Dirqama ijoollee Saudi Arabiyaati. Namni mana tokko ijaaru citaa wal saamuu jedhan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Nuti ijoollee Saudi Arabiyaadhaa akka nama mana tokko ijaaruu jiruuti. Fakkeenyaaf manni amma ijoollee kun kee taa'ee jiru mana keenya ta'uun dagatinaa. Akka qabrii mana keenya haqiiqaadhaa ta'etti manni hidhaa kun yeroo hin jiraanne yoo Rabbiin carraa nuu kennee immoo tikkeetii muratee galuu dhabaate namni wallaahi bakka tana isheen nu malee ulma galamuu hin danda'amne.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كناف أبوليان كينيا قد بهادي جولي كان الراس قاليتها جولي كناف دبدا يا جولي روميا دا مكا قدوا قبدني بيجي قدوا قبنا كيرما جوا قبدني غارو وني جولي سودربياتوني واني شيء سندبود أبدف واني ساسر ركسني جيران واني ساسين قدني جيران والله أنا فنا كنقلو جولي ما يداك تاكوني وروتا على جزء مسجد مدرسة يتيم رجارة تري وقادر لا من درب يا ويا دتنتا من يدانا كده يتدي جولين قافة جو مت بيجي كتر كسن أرمى كيسة تانيتي وركوما كودانكا بكوماشان وركوما شانكا بكوما لما في دبشان أكثر دي من يداك كيسة بانكي توبيا كيسة كبانيرا كفلا ترانجيو ديرو مال سينغو إيرا جولين كان كده كتباتني جولين نفسه كده تاني مالف ما ركون سانكبان أمانتين دوني نمان أجيفني وان نمان هني مالف جولين كن أكتي قتمه أكو دوانيتي زبالاتي قتلالمن أبان جولين هيدا جرونوهي أبان جولين أفنو جرونوهي نامي إرتاي أفنيك أبيرو جولين كنا جولين تدربيا دا نامي ميت أجرو نوهي جولين تدربيا تهو كان بيكا أفرت فرداتي إتي غمدا ور غمدن اللي warri gadi tayo jira tani mo gabbaha mana barada ti jole kan ra hasas ni jada galato mada oro gashu mata ala nama to barre fatona gash armati da negalan jira ni warra to barre fatona gash obolete nya kan akiro le yirtu me maki fudu dubadu hasan kenya hedu galatomi mufjiratlu inshallah እንኳን ገረፈ ጎራ ይላል amma kuno sa amma kanatti nama dibba tokko fi 35 jira namni tokko yeroo sadis share coupling namni tokko gode hedduu deemonti kun amma irraa eegala gargaarsa maal nama jala taa'anii nama gallaaluun share coupling hundi keessanuu share coupling namni tokko yeroo sadi አማርኛም የምትሰሙ አንድ ሰው ሶስቴ ሼር ኮፒሊንግ ደብል ታብ እያደረጋችሁ መርዳት ትችላላችሁ። መርዳት እኮ በአካል ብቻ መገኘት አይደለም። ባያላችሁበት ሶስቴ ሼር ኮፒሊንግ ሌላ ነገር አልላችሁም። እኔ ሐሰንን ደግሞ ፎሎ እያደረጋችሁ አንድ ሰው 42 ሰው ነው ያላችሁ። ሁላችሁም ሐሰንን ፎሎ አድርጉልኝ ከይቅርታ ጋር namni as jala jirtan kan afaan oromoo dhageessan hundi keessanii jechuudha. Hasaniin foloo godha. Wal gargaarsi asirraa eegala. Eega walirraa gargar bayaniini. Namni tokko yeroo sadii koppiliin. Namni tokko yeroo sadii koppiliin. Sheer dabil taap hundi keessanuu jechuudha. Sheer dabil taap hundi keessanuu. As jala taa'uun faayidaan qabu. Eega silaasilkii kee qabatteetini uummata kana laalu jiraatte gargaarsa kanaan godhuu ni dandeessa. አንድ ሰው ሶስቴ ኮፕሊንግ ሼር ደብል ታፕ አንድ ሰው ሐሰንን ፎሎ አድርጉ። እነዚህ ልጆች እያያችሁ ነው፣ ወንድሞቻችን ናቸው። ገና እድሜያቸው ደግሞ ለጋ ነው፣ እያያችሁ ነው። ሐሰን እንዳለ እኛም እዛ ቤት መድረሳችን የማይቀር ነገር ነው። ሁላችንም አላህ ይጠብቀን። እዛ እስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ ያሉትን ወንድሞቼ አላህ በሰላም ያውጣቸው ብዬ ዱዓ ነው የማደርገው። ምንም አቅም የለኝም። ወርቴ አስጀለጅርተን ገርጋርተ ብራ ሲንጋፈታን ጅሩ ሼር ጎዳ ደብልታብ ኮፕሊንክ ጎዳፊ ረቢን ሲንከቤ ጅራ ኮን ከለቶማ ነምኒ ያደቀብተን ሚቱ ፍራፉዳቲ ያደከ ይሰንባካ أيه سبون تبغى نقال نفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوانك يا قالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا دبران قبود وعيدم تكون قرافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلوانك يا ربي سنها باسو أبشرا إن شاء الله رب متجرا. قبا ilma namaa jabaa miti qabaa rabbiiti jabaanii inshaallah rabbiin sin haa baasu rabbiin furmaata sinii haa kennu mootummaan namaallee faayidaa takka hin qabu qarqaarsi namaallee faayidaa hin qabu qarqaarsi kanuma rabbiiti
كرهمات أنا ما كنوا لي رب ما شاء الله ربي بلا ربي فرمات سنيها كنوا أبشروا ججبادا بلوان كيا أكن هنفتني نمركو كسهفو إنو ما هنجرو warri sagalee taatanii sagalatuumaadha warri sagalee hin taanes immoo silaa guyyaan kun inuma sin qaqqaba akka kana hin haftanii keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan kana hin haftanatti hin fakkaatu abshiruu jajjabaadha rabbiin furmaata isinii haa kennu rabbiin ni dachii fi samii uume isinii haa dirmatu dirmannaan ilma namaa silaa bu'aa namaa qabaatee qaata baatanii garuu immoo dirmannaan kanuma rabbiiti rabbiin sinaa baasu bulawwan kiyyaa abshiruu jajjabaadha rabbii sinaa jajjabeessuu sabriin bareedduudha sabatanii arma geessanittanii ammallee inuma baatanii abshiraa rabbiin sin haa baasu rabbiin furmaata isinii haa kennu rabbiin sin haa jajjabeessu jajjabinillee kanuma rabbiiti aangoonillee kanuma rabbiiti ka ilma namaa inuma bu'aa inuma ilmi namaadhaa faayidaa takka namaa hin qabu keessattuu ijoollee biyya arabaa baay'ee sin argaa jirra inuma sin qaqqaba taraan kuni wallaahi laazim mana banattanii mikinasa baatanii inni mana arabaa ruuza garaa guuttatanii akkana sirbitan kun ijoollee sin agartan kun akkuma keessan dalagannaa abbaa haadha keenya jijjiirraa jedhanii biyyaa bahanii garuu ita hin kan rabbiiti ilmi namaa dandeetii hin qabu isaanillee carraa isaanii kana mudatee hundi keenyaatu achuma deemuu henna qarqara yaa bulawwan kiyya warri mana xiqqoo qabdanis warri mana guddaa qabdanis jechuu garaa walii hin jabaatina rabbiinu kan garaa nu jabaatu nu garaa walii jabaanneeti malee osoo nu garaa walii laafnee wal qarqaarre rabbiin illee garaa nu laafa kanaafuu abshiruu innallaha ma'as saabiriin rabbiin sin haa sabbarsiisu rabbiin sabrii sinii haa kennu hagana hu sabbartaniittanii ammallee rabbiin furmaata sinii haa fidu yaa bulawwan kiyyaa jajjabaadhaadha rabbiin sin haa baasu rabbiin sinii haa dirmatu dirmannaan ilma namaa bu'aa takkan qabu ilmi namaa da'iifa ilmi namaa ofiitu qarqaasa barbaada abshiruu siniin jedha inshaa Allah sinumaa waliin jinna yaadaan illee du'aan illee siniin daganne ilmi namaa nama dagataa ilmi namaa nama jibbaa rabbiin garuu nama hin dagatu abshiraa jajjabaadhaadha kanuma siniin jedha yaanni koo kanuma inshaa Allah hin yaadinaadha sin jedha bulawwan kiyya Sophie kana galcheen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sophie galchi Sophie galchi Dura durseetti obboleeyyan kiyya akka qaalii fi gaggaariin fakkaattonni akka kiyyaa akka dalagachuuf yookiin jijjiiramaaf biyyaa baatanii mana hidhaa kana keessatti argamtanii warri lubbuun dabranii illee baay'ee jira as keessa ka argaa jirruu fi yaadaan illee bilbilaan illee hubachaa jirru baay'ee jira. Maal jechuu barbaade asirratti isin obsanuuf qabaadha obsitanii irra geettanii borus arras ni obsina obsi keessanii waa hunda jalaa isin baasa. Inni biraa Hasan wanni an dubbachuu barbaade asirratti yaadaatu dubbattee jirta namni namaaf dubbatu silaa sagaleen qabu osoo waan arrabaa taate osoo waan nama arrabsaa jiraatte nama 1,000 yookiin 10,000 jala dhufa jechuudha. Osoo waa wayii galabattee arrabsitee jechuudha otoo mootummaa tokko yookiin nama beekaa tokko jeeqaa jiraatte sheeka tokko jeeqaa jiraatte dubartii takka galabattee jiraatte waa baay'eetu dhufa jala nama baay'ee dubbataa nama baay'ee sheer godha jala jechuudha. Inni biraa ammoo nan dubbadhu nu maali guruppii hineeti sheekota keenyarra maaf hin dalanne ijoolleen Suudi Arabiyaa barbaadu namni biyya biraa sagaleellee nu ta'u haa baatu warri as keessa jirru warri Suudi Arabiyaa keessatti argamnu warri dabareen kun nu dhaqqabu warri wanni kun boru deebee nu qonnamu guruppii nu hiitanii maaliif hin duulle ijoolleen Suudi Arabiyaa gargaartuu laaftota gargaartuu ijaarsaa masjiida gargaartuu mana barumsaa gargaartuu gargaartuu beelawaa naragaa jirtanii nama as keessa nama yaadan kennan gadi nurraa buusi sagaleen ni irratti buufi Lakkitti tu buusi. maaliif nuti ijoolleen meeqara biraa dhiisa ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu maaliif sagalee waliin taaneen ustaazotuma keenya asirra taa'ee asirratti masjiida maqaa ijoollee Suudi Arabiyaatiin ijaaru ka mana barumsaa ijaaru ka beelawaa gargaaru ijoollee Suudi Arabiyaati. Kan namarratti hin dhagahamu maaliif isaan irratti hin duullinu maaliif as deebitanii guruppii tokko ijaartanii akka namarratti duulumaaf nu hin goone. Inni utaabbas jala dubbanne Hasan amma ammoo no ramsee jedhanii ammachi waan biraati Hasan waan biraa hasaartan fooloo argachuu jala Hasan waan baay'ee barraa jiru biloo godhaa jirtan malee waan baay'ee arguu jirra kuni iyyuun kenna
waan burmu qunnam mutaadha qaamaatu qabaanne as keessatti mirga tu qabaanne as keessa ayyo nama jajjaba jira ka maqaan jajjaba as keessa Saudi Arabiyaa tana keessa nama sagalee ta'uu danda'u ijoollee tana sheekonni keenya gaafa rakkoo ijoollee kana iyyan ka ijoolleen gaafa hayyoonni keenya ka ijoolleen kun gaafa isaan mana hidhaa jiran mana hidhaa keessaa qullaa baafatanii peestaaliidhaan sagalee ta'aniif eessa jiran maaf warra sheekotaa kanneen irratti hin duulle maaf guruppii tokko nun hiine. Walitti teenya qubee biyyattu tana gabbuusimee obboleessa keenya kana galchii qaataa yaadan qaba jechaa jira dhiifama wajjin. Okay, anis amma waan jechuu fedhu Soofii itti aansee Soofii dabtarraa na kenna. Soofii walaloo baasuu qabda ijoollee kanarratti. Nagee annaaf tura gina koo. Mee dabaree nuuf kenna xumurannee cadhisnaa. Amma sagalee taraa nuuf kenna. Nama xumurate hin baastanii gadi baastaniiti dabaree nama jiru nama yaada qabu nama as jala dhufuu danda'a. Sheer godhaa sheer gochuun jirra namarratti hin dhufanii bakka akkanaa. Ila Hasan bakka tuni bakka wal nu ilaalchiftu. Akkamitti yoo jette nama hayyuu jajjabaa sanniin gad deebisnee irraa dubbachuu qabna. Ijoollee kanaa miti. Ila hayyuu jajjabaa ustaazota sanniin gad deebisnee irraa dubbachuu qabna. Ijoolleen kun qaarra mana hidhaatti galaniiran warra kaleessa masjiida ijaaraa ture. Warra rakkoo isaanii isaan bira dhaabbataa ture. Warra yoo isaan barbeelofne kutaa akkanaatti Arsii keessa beela'e Baalee beela'e Harargeen beela'e jedhan ijoollee kanneen ka gaafsan dhaabbatu. Ameerikaa keessaa namni tokko birrii takka ergu jira argitanii beektu. Biyya Arabaa tana keessattuu ijoollee Suudiiti baqataa miilaan karaa kana yaa'e jechuudha. Kaadha mirga dhabee mana hidhaa keessa quuncee mataan isaa fuulli isaa irraa garagalee fakkaattotumaan kennaati. Dabaree kana amma nama as keessa nama biraa qabamee as keessatti arge. Nama jabaa wayii as keessatti arge amma dubbisuuf saalfadhin sodaadhe. Wallaahi billaahi dhuguma isin hin jira. Nama osoo waliin nyaatna biraa qabamee as keessatti arge. Fuulli isaa walaalu jijjiiramee jira. Kun maam nutti hin dhagamne anis boru kanuma. Keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa dhalaa ta'e dhiira ta'e. Beekaa ta'e wallaalaa ta'e namni mana hidhaa osoo hin qunnamne hin galle hin jirtu. Birriis kaffalattu osoo namni mana hidhaa sani arganne argitee hin galle hin jirtu. Gadi ba'ee sagalee ta'e jedha. Guruppii tokko nu hidhaa walirratti duulla. Kun immoo mata mataa kennaa nu ilaalfata. Kanaaf dubbadha dabaree siif kennee jira. Nama haarawaa yaada obboleessa keenyaa kanarratti dhiifamalleeni. Obboleessi keenya yaadni isaa hedduu bareedaadha galatoomi jenna garuu immoo obboleewwan kiyya asumatti wanti beekuu qabdani yaada obboleessi keenya jedha irratti gurubbiin hidhamellee ni jira. Gurubbii hinatiin turre kan duras yaa ta'u malee gurubbii kana keessa illee warri keessaa dideetiin ba'aa jira. Warri keessaa dideetiin illee yaa ture dhiiraa shamarran ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu wallaahi laazim Hasan naaf ragaadha jechuudha nuti warra gurubbii hidheef. Ijoollee nama 200 ho'i turre isaan keessa ijoolleen yaa'ee dhume ijoolluma Suudi Arabiyaa keessa jirtu of beekaa dhugaan isiniin jiraati. Dabalata immoo akkuma jedhe olumaa irraa dubbatu qabna. Gaafa olumaa irraa dubbataatiin turre obboleessi kee garagarchuu miti of duukaa goone gaafa irraa dubbannu duula nurratti banani. Nuyi namni arrabfamaa ture koomitidhis waa hundumaanu noo bootaan kenna nuuf warra nu arrabsu. Garuu immoo kun walirratti duuluu osoo hin taane harka ol qabannee ta'u osoo obboleewwan keenya furmaata finna jenne furmaan ni dhufa. Garuu immoo namni tokko yoo obboleewwan keenya kanaafan dubbate jedhee yookiin olumaa yoo of duukaa godhee dubbate yookiin immoo maqaa olumaa hidhee dubbate gaafsan garagaree nurratti duulan jechuudha. Siigalee obboleessi kiyya waan akkanaati jira obboleewwan kiyya walirratti duuluu osoo hin taane rabbii keessanii jiraati gurubbiin hidhameetiin jira koota ammallee jechuudha. Ila nagalchi keessa abbumti fedhe nu haa galabatu abbumti fedhe nurratti duulan haa jedhu ustaat nama jajjabaa. Yaa namni gurubbii seenuu barbaadan Hasan illee fooloo godhaatii keessan dubbisa koottaa rakkoo hin qabu fooloo nu godhaatii keessan koottaa nu dubbisa gurubbiin hidhaa jira. Sabboontu miidhagso meela dhagaa gijee takkaan ina yaa jara kiyya waan namaa galuu qabu ilma namaa kanaa jechuudha. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti osoo kun jiru kaan irraan itti dabalanii osoo achi keessatti nama fakkeenya jechuudha. Jireenya itti daa'imman Suudii kana keessa Suudiidhaa kana keessatti argaa jirrallee waa hundallee hubachallee jirrallee jireenya itti daa'ee shaamisii ofii waan godhu wallaalee baafatee hammaamatti rakkoo ofirraan gahaa jiru jira. Nama mee fakkeenyaaf wanni dhimmi ilaallatu jechuudha. Muloonuu hin dalagaddaa hin nyaadda jedhee biyyarraa ba'a malee hin haata jedhee biyyarraa ba'ee akkatti dararaa argaa hin jiru. Maaliif nama kuma tokko 157 bicha tas jala jira. Maal waan ta'eef bakka kanatu maali? Kaas jalaa dheessanii bakka kanatu maal ta'eetiin as jalaa dheessan osoo yaa'ii biraa taate osoo arraba biraa taate osoo ajandaa biraa taate yoona kana nama kuma 5,000 fi akkas oliitu as jalatti dhiyaataa jira. Ijoolleen Suudi Arabiyaa tun rakkoo hunda keessaa jala afaan jirtu. Rakkoon biyyarraa yoo kagalu taate isiidhaan wanatti ka duratti mootuu bakka masjiidarraa adagaa garagaratti Itoophiyaa tana keessatti irra ga'urraa jara jechuu ka sagalee ta'ee fi waa hunda keessatti irraa afaan jiru. Maal waan ta'eefin ajandaa jaraa kana guyyaa takkaa lama namni bakka oloon fuudheetuma sooshaal miidiyaa kana banee kagastii xiqqollee fooloo xiqqollee qabu irraa haasa'eetuma guyyaa takkaa lama irruma tara dhima callifama jechuudha. Akkuma rooba gannaa Itoophiyaa
Saniifuu waa'een ijoollee Saudi Arabiyaa tun nam hundattuu dhagahame namni hundinuu irraa dubbatuu qaba. Namni hundinuu irratti walii galuu qaba. Mee jara kiyya nyaatanii dhugaan jiran qorraa oo'a bira tare qorraa itti as dhufaa jira. Balaa tarra galan wanni uffatan takkomtuu hin jiru. As keessatti jireenyi maa namatti hin dhagamne namuu bara bakka tana kan dandhamne hin jiru. Harki irri jireenya warra biyya Arabaa kana keessa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu baay'ata. Kun immoo yoo irraan dubbatin carraan har'a jararra ga'e kun boru namirraayyuu ga'uun hafan qabu. Namirraayyuu ga'uun hafan qabu. Buluun TikTokii bakka ajandaa biraa bakka Arabaa jala taa'eetiin achi sagalee ta'eetiin achi itti muddi sirrii jirta akkana dhugaa bareeda jirta jechuudha. Osoo jaraa dhumanii asitti sagalee ta'aniitiin jara kana furmaata kaayanii. Ka amma as keessa jirullee ka amma ruuza quufeetiin akkatti carraan kun akka waan irra hin geenneetitti of laalee akka waan carraan jararra ga'e kun irra hin geenneetitti of laalee bakka ajandaa biraa malee bakka jaraa kanatti dhufee sagalee hin taaneef kun carraa kana muluunuu dandamuuf teetta wallaahi. Maal waan ta'eefini osoo sagalee dhuftanii asii jaraa taatanii guyyaa takkaa lama amma dura mee margina ijoolleen tun kara waggaa 3 waggaa 2 mana hidhaa kana keessa jechuudha. Nyaatanii dhugan yookaan immootu uffatanii bulan. Baraatan kay qorri kay isaanii ta'ee ho'i kay isaanii ta'ee mukayyamni kay shakkalamuuf immootu akka jarri fedhutti hin shakkalamuuf akka jarri fedhutti warri daawwatamaas hin jiru. Yaa jara kiyya ijoollee Suudii tana koottati sagalee ta'a warri mana hundaa jala gasti hundaa jala jirtan asitti koottati sagalee ta'a. Yaa'in biraa maa bu'aa takkan qabu. Erga bakka warroonni biyya Arabaa jiran hundi biyya biraa jiran hundi sagalee hin ta'iniif nuntummaan warra Suudii Arabiyaa kana keessa jiru waliif sagalee haa taanu ajandaan mana biraa jala dhayne asuma jalatti dhufneetiin wanna biraallee dadhabnu kompiiliingi sheerii kana goone fi furmaan akka kaayyamuuf haa taasifnu jira kiyya akka dhaamsa obbolummaa tokkooti jechuudha. Waan namatti dhagahamu jiran jireenyi jarri keessa jiraatu kun. Ajandaan fakkeenya guyyaa takka lama malee guyyaa 3 booda bakka dhaabbate akka nama rakkoon wanna takkitti mootu jara rakkoo keessa jireetitti. Sheer godhaati akka namni jalatti dhufu kootta warri kara biraa jirtanillee kootta jira kiyya carraan kun boru isinitti dhufa wallaahi billaa ooleen bulu du'aati jireenyi biyya Suudi Arabiyaa keessa jiranii himattee namatti hin dhuftu. Osoo uffata takkan fudhatin osoo mootu wanna takkan fudhatin bakka dalagootii fuudhaniitiin achi keessatti guutan jedhanii akka nama minaan kun taalatti naguutitti walitti oroofaa jiran. Kun yoo jalaa furmaatan argatin atee boroo eessa seenta warri akka nama rakkoon hin argineetitti mana biraa jala deemtetiin ajandaa biraa taatu kun. Yoo as jala dhuftee fi koppiliingi sheer gootetiin furmaan akka jaraa kaayamu taasifte hoo maassii qaba. Yaa obboleeyyan kiyya warri gara biraa jirtan sarraatu numaa miti waliif sagalee haa taanu. Silaa tanamaa biratti dagatamne hundi kennayu tarabbi biratti hin dagatamnu rabbu mallee taatu waliif haa kadhannu dhufneetiin as jalatti. Ani kanuma jechuu barbaadee warra jala deemtaniitiin nama fakkeenya Hasaniin fa'aa irratti ajandaa taataniitiin jechinni raawwate jechinni dubbate irratti gara biraatitti jijjiirtaniitiin yaa'ii godhuuf yaalii jirtan. Eebaluun akkana godhanii hin sodaatina. Hasaniin galabbaxuu miti yoo danda'an cicciranii illee haa nyaatan. Ilmi namni sagalee namaaf ta'u dura Filmi maal ta'e? Laa jechi filmi maal ta'e? Sila waan sagalee ta'eefi. Sila waan sagalee ta'eefi inni waan maal ta'eefi amma jecha akkanaa dubbatamaa jira waan akkanaa yaadamaa jira. Inni illee immoo obboleeyyan ofiitiif dubbate malee dhimma ofiitiif hin dubbanne na gargaaraan akkoo kiyyaan narraa qoodamaa jedhee dhimma biraatiif hin dubbanne. Dhimma obboleeyyan isaatiif dubbate. As jalatti dhimma kana maa dubbateef warra as jala yaa'anii mataa dinnichaa godhaniitiin yaa'ii barbaaduuf immootu gara biraatitti jijjiiranii ajandaa barbaadan. Muka haa nyaatanii warroonni biraan mootu sagalee taa'uu ni waan nama yaada kennaturraa dubbattan jechuudha. Wallaahi laazim nama sammuun keessan qulfii ta'e isinii galee jira miti jaalattanii jibbitanii jechuudha. Waan fedhe yoo dubbate xurii caammaa isaan keessan hasan namni jala deemtee koomentii barreessu sitti himaa jechuudha. Kabaja ofitti godhiitii taa'i namni ijoollee kanaaf iyyaa jiru sooshaal miidiyaa kanarra tokko yoo jette hasan dhugaan isinitti himaatiin jechuudha. Hasan mana Hasan namni tokko mana banattee irraa dubbataan jirtu kanaaf of kabaja nama ciqee yookiin immoo namaan jecha badaa jechuun dursa ani eenyu jedhiitti of ilaali akka isaatiitti bakka bu'iiti ijoollee kanaaf fakkeenya ta'e ijoollee kanarraa dubbadhu gaafsan isaan qixxaattee dubbatu dandeessi jechuudha uummata bushtii shagaxee jechuudha jala deemtee nama narrabsini. Laa sagalee waan hundi bartaa bakka hundattuu mul'attee illee namni sagalee waan jala deemtee yaa'ii biraa barbaadu jechuudha maaliif